Abbaa jaldeessaa, abbaa qalamee, abbaa jawwee, abbaa marrataa waan baay'ee qaba maal jedhee akka waamu beeku. Finfinnee keessatti amma ko namni aarsaa kaffalee jira. Baay'een hojjedhe raftiin qabu. Amma Oromoo bira dhufee akka hin taa'u miti. Yeroo Habashaa faana hojjedhu beektaa iddoo hedduun deemeera Ameerikaas min Oromoo bira Adaamaallee deemee hin beeku garuu. Atoo bineensa hiittee bineensa barsiistee wajjin jiraatta akkamittiin immoo mana dhagalte. Yaa eenyummaa koo hin jaaladha. Eenyummaa kee kan jaalattu faayidaaf miti. Qaalii kiyya jettanii qaallittiin agarsiisanii itti maaf akka jette? Warra Oromoo jibbanii na arrabsu. Ani immoo anaan na arrabsanii. Garuu sababa kootiin hogguu saba koo arrabsanii na dabbara. Ani fatiyyuu kan wal barre Veegaasitti bara 2015. Ameerikaatti wal barre anaafsillee. Hacaaluutu wal nu barsiise. Karaa amantiitiin ani dhimma hin qabu. Waa'ee amantii bira manam rakkoo takka illee hin qabu. Si galee garuu እግዚአብሔር ጀደኒ መቃዝ እግዚአብሔር ጀዱ ሰነ ፈየደመኒ ወጉና አረብሰን ነናሪ ባይ አኒ እግዚአብሔርስ አላህ ስለንጃለ የሮሰናን ዩ ሚዲያ ረትኑ ማን አርጋ ኦሮሞ ተው ከን ቤኩን ቱረ ሀጨቱ ጉርባ ከነ ከቱ ወልበሪ ኢልሞ ኦሮሞ ደተለ ገልገለቲ ባይ ነሪበኒ ቱረኒ ሪፌንሰኮስ ሳንጃዳና ደ ገልገላንቲ ወጉንከው ሪፌንሰኮ እንጅሩ ከም ቱረ ማነዳ ኢሳን ጋፈቲ ደንበጫን ጅራሙ ጎንደር ጅራ ኢሰን ጅራ Social media irratti gidduu tokko dhedheekkamaa turte. Waraabessa saachi keessa jiru turani. Iddoo isaan qabadhe muknillee hundumtuu marge. Waraabessa sana utuu inariina jechuudha. Inariin achumaan qabadhe kaayyoo mootummaa natti tola. Kaayyoo Dr. Abiyyis obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii kan isaanis natti tola. Waa'ee Green Legacy iddoo guddaa kennanii hojjechaa jiru. Yeroo gaafat manadhaati baate mombo onjedhan. Shimallis harkaa bilbila fudhatanii obbo Salamoon Fayyees guyyaa lama akka biirootiin deddeebine. Fixaa fi maal jedhaa fi wanni wannoo godhu sirriitti wannoo godhaa jedhanii kabajaan na ergan isaan. Rakkoon qabu jedhanii achis nu amanii ji'a 8 deddeebitee achiin booddee dhimma biraatiif hin deebite. Sabboonummaa kana markaatootti dhalattee guddatte. Eessarraati kan dhaalte laata? Yaared Waliin murtii deemuu maal jedhu naan jedhee mucaa baadiyyaatti dhufee ani alaaqም አልኩት ዳኛ ጋር ሄጄ ምንድነው የምለው አለ እንደዚህ እጅ ወደ ኋላ አረጋለሁ አዎ እንደዚህ ብዬ ምን ልበላለሁ ክቡር ዳኛ ጀደማ ሚቲ ክቡር ሚሊሻ በላልኩ ደሜ አርከሳ ዱበቲ ቀበ ክቡር ሚሊሻ ጀዳ መነ ሙርቲ ዳኛን ቦደነሞ ሙከሰራ ጭረ ማልቱ ሙከሰራ ጭረ አቺ ገሌ ነጋን አርገዴ ነረፋ ማሊፍ ዲናኮስ ነቡኬ ዳሜራ እንጁቱ ነቱ ወደሞ ዝም በላን ጀዳ